irra guddaa warri nu dhugu jiru warra Wallagga keessa galee afaan Oromoo baratee barammoonni gartee harka 190 mataa nu nyaachuu jiru. Nafxanyaa Wallagga galtee fi TPLF Wallagga galtee gaafa beelaa achi qubsee lafa magariisa san keessa amaaruftee achi gayyaa dadhabaa jiran jechuudha. Profeesar Isqeel Gabbisaadhaa Tigree qulqullu. Afaan Oromoo caalaa afaan Tigriffaa beekaa jechuudha gaafadhaa. Haqa jirtu dhugaan lafa jirtu isii tana. Diqaadhaan biyya nuyi balleessuu jira jedhana. Ifa mallee naa godhaati. Ilma Oromoo qulqulluu yoo inni dhufe itti duulan. Dhugaa yoo isiin dhufte gartee albee fi seefii guurattee osoo onnee qabaattee akka namaa yeroo gaara seentee loluu dandeette qaaddaadhaan goote. Garuu wanni tole dayyuusan wal ga'e. Wanni dubbiyyuu gartee dubbachuu hin beekne. Yeroo itti tolee diriirfattee ciiftee farshoo udhudde haasaa rabbi dammatu keessaa jiga. Yeroo ati farshoo fi dubartii jalaa fuute qaata laftii gartee jazbitee ni dhaamatte. Maali jarab bu'aaran. Uummanni kun wanni ittiin nu cabsan kalee bara dubartii sireedhaa gartanii baalagee kana ijaaranii tolchanii dhiqaniiti kanneen jala guuran dayyuusa kana jalatti. Namni bar dubartii warraa fuudhee beektus isiniiwwan hedduun keessa ijoollee ammaa kun hin beektanii. Namni dubartii hoteelaa qaama gurgurattu fuudhe bar akkamiin ilaala beektanii jagna nama caaba addunyaa kana irratti. Gaafadhaa kijiba Mustafaan kijibdanaan jira. Wanni hadhannu dubartii amaaraa fuune jedhee lafa dhiitu kuni naa uffilchalle. Nama gartee warra san hoteela bara hoteelaa fuudhe karaa kun gartee namni sumuuna kafalee itti fincaa'u namni dhibbi guyyatti itti fincaa'u kana yoo gartee Oromoo jedhanii si tuffatti. Yoo birri 100 kafalteef soo hin ciiftu. Kana jala badee daalachi kiyya afaan Amaariffaa kana baratee an Amaara jedheenyatti yoo hambisu muniidhaan itti dhaqe inni waan qabu kiisha waan hateef waan abbaa irraa saame takkaafira irraa saame itti fixatee akka ta'e olii wanna godhe akkasii gartee tana fuudha jechuudha. Gaaf kaan gabbayee kun nama keenya irratti duula jechuudha. Isaa jedhana kana gartee qabsoo Oromoodhaa mataa waliin hin dhayinaati warri qabsoo kana umurii fixe akaakuu abaabuudhaan haga addaatti wanna godhe adabatee taa'u jira. Maaliif Oromiyaa illee bilisoomtee jirti. Itoophiyaa illee bilisoomtee jirti. Waan waggaa torban kanatti hin jijjiirin adda nama jijjiiruu illee jiru. Mootummaan kun diqqaachaa deemaa jiru, guddachaa deemaa jira, laaffachaa deemaa jiru, jabaachaa deemaa jira, wallaalaa deemaa jiru, beekaa deemaa jira, dhokachaa deemaa jiru, mul'achaa deemaa jira. Hir'ina qabullee gufuu jala jirtullee haxaa'ee qulqulleessaa akkuma karaa isin agartan bareechisuun mana bareechisuuf waan hunda bareechisutti bareechisaa deemaa jira. Rakkoon jira hinaaf kun guyyaa qiyaamaallee adhaan namni du'uun, hidhamuun, saamamuun, yakki dalagamuun Ameerikaan waan bisu dadhabde. Ameerikaan suppaarpaa addunyaa bulchitu inumaa harkaa hammaataa deemaa jira. Lubbuun namaa guyyaa irraa baduun rakkoon keessa heddummachuun. Maaliif zaalima dachii tana guutaa jira gartee. Hattuun namni sirna hin qabne, kijibduun namni dalagachuu hin barbaanne, hashiish, diraag, farshoon, zinaan wanni biyya balleessu lafa balleessu kanaa jechuudha. Kanaaf namatu du'uu irraa hafaa, hidhamuu irraa hafaa, rakkootu hafaa haga qiyaamaa wanni waan kana balleessu qiyaamaa qofa. Jannata qofa irra seenetu rakkoof cinqiimachuu irraa hafa malee addunyaa tana irratti mootummaan fedhe yoo dhufe abbaan fedhe adilli fedhe yoo dhufe hambisuu hin danda'u. Maaliif zaaliman gartanii waan fakkaatu. Hadha eessa jirra osoo haqa rabbiin nuun jedheen dalannee dura deemne Amaaraa, Tigiree, Guraagee waliin jechuu dhabne osoo namuu waan qabu naannoo ofii, afaan ofii, aadaa ofii, amantii ofii jabeeffannee deemne eessarra. Biyyi teen akkana dhaltii rabbiin dhaltii godhatuun fa'a hadha silaa namni tokkochi kadhattuun hin jirtu biyya teenya keessa hadha biyya namaatiif deemnee ijoollee teenya akkanatti qurxummii bineensi gammoojjii keessa namni rasaasaan akka nama bineensaa jaldeessa ooruu namaatiif deemee daangaa mara mataa dha'ee lafa guuruu dhiisi. Hadha biyya teenya dhufee namni silaa irraa fayyadamaa garuu hizbi keessadha uummata keenya. Warri amma paartii siyaasaa deeggaruu paartiin siyaasaadha hizbi tuun diinummaadhaa tuun hizbi beektu hinaaftuu miqqanyaa wanni dhugate kana. Jarana jagna abbichuu caaluu jira, hayyuu abbichuu caaluu agartan hin jiru. Dhufu wallahi waggaa ijoollee ilmaan teennaattu arga nama akkana. Waggaa 100 keessa dhufa namni akkana yeroo tokko. Hin dhufu yeroo mara. Mee nama kana maarraa himatan? Nama tokko amantii nama hin qoonne, gandaan nama hin qoonne, bifaan nama hin qoonne, naannoon nama hin qoonne. Galaana kana abbaa firaa, abbaa nama maraa, abbaa xiqqaa, abbaa guddaa, abbaa miskiinaa. Kajaarsi, jaartiin, xiqqaan, guddaan, daa'imman. Mee maalirraa himatta namni kun? Eenyu waa godhe? Amaara waa godhe, Tigree waa godhe, Guraagee waa godhe, Walaayittaa waa godhe, eenyu waa godhe?
namni bar nama fixee ficcisiisaa jiru haa ta'u dhiis akkasii waa shiroo arraabachuu deema abbaa kiyya Siraaj haa ta'u dhiis haa arrabsu hojii isaattuu sani yeroo marfeetti waraanaan waa barreessa na uffelchaa dhiifama namoonni jiran dhagaa lammiiti saba kiyya nuti akka ilmoo namaatti somnee araarsina malee somnee waliin lolchiifna. Ummata keenya qotee bulaa keenya miskiina ummanni keenya bar harka 90% bar ummata waan tokko waan addunyaan tun kee jirtu quban qabne bar dhalatee asuma dhufee ummanni keenya dhalatee dhufeetu bar addunyaa tanarra haqa addunyaa tanarraa qabu osoo hin fudhatin qabri gala. Siyaasaa nu cambinu oofnu kana quban qabu magaalaa keessatti man dhufte yoo magaalaa Finfinnee kana ummanni miiliyoonni 5 jiraate nama 500,000 yoo akkamsanuu waan deemaa jiru irraa quba qaba. Hin beeku. Kana diinaa, kana firaa, kana tolee, kana badee hin beeku. Akkasuma uummanni addunyaa kanaa guutuu isaa keessaatu. Biyya guddatte namni waan siyaasa kanatti hin seenu. Biyya guddatte amma ka kenna xiqqaallee guddaallee dhiirtillee dubartii hin seenan. Amma Ameerikaa watti dhatte hin agartu. Waa'ee poolitiksii namni dubbatu. Gaafni namni waa'ee siyaasaa dubbatu filmaan ni yoo gahe. Eenyutu irra nuu gaarii. Yeroo waan tokko badu argan akka keenya kana dhiyyan. Waan bade san qumaan ni beekan. Abbaan fedhe yoo dhufe wanni inni gartee nam tokko illee godhu hin jiru. Biyya ofii tiksa uummanni akka biyyi hin banne. Heerri sun akka jabaatu. Heera biyya sanii yoo xiqqumatutti mootummaa mikawaasii godhu uummata. Uummata barate laal. Kenna wali laaqama as mul'achuu barbaada laal. Kun jawaariin deeggaree, kun abbichuu deeggaree, kun gartee maali mul'achuu olii xaxa. Hin beeku bara waa takka yoo ati teessiftee mee maali? Rakkoon kee maali akkam gooname yoo jetteen siin jedha warra siyaasaati miti siin jedha ammoo bara siyaasaa namni isa caalaa cambu jiru. As nu jala taa'ee amma kabaa barreessu kana yoo ati maali mee maali rakkoon jetteen abi nama ajjeesee fixee piippiin akkas gootee siin jedha. Piippiin maali yoo jetteen hin beeku bara. Piippii arrabaa dura piippii kun piippii arraba si'a namni bara. Bara rakkoon nu qabnu dura tana bara. Osoo maqaa piippii jedhu kana qubema piippii san lamaanii osoo hiikkaa tana namni kun waan biraa qabaate arrabaa jedhan. Inni garuu badhaadhina inumaa bar faranjiidhaaf uummata afaan Ingiliffaa beeku addunyaatti himaa jiran paartii kana beeksisaa jiran. Yoo ati dhattee gaafatte gartee jaldeessaa wannaa kana bilxiginnaa siin jedha bilxiginnaa eenyutti hima kunillee amma nafxanyaatti himu jira. Inni silaa balleessuu barbaada bara wallaalinna isaa afaan Oromoo kana jibba badhaadhina jechuu kana paartii guddaa hagana ga'u Oromootu Ebara lafa badaa ture warri paartii siyaasaa kun Mangistuu illee Dargi jedhee Hayila Sillaasee illee Jaanuu Nugusa jedhee Mallas Zeenaawii illee TPLF wanna qabate san dhufee akkasuma taa'ee wama isaa paartii isaa TPLF fileetu maachiin kute gudillee wama dhuunfaa isaa qaraxiitii isaatiin naqatee dudda gubbaa baatee deema mootummaa marsuun dhufee maal jedhee badhaadhinnaa jedhe. Namuu afaan Somaaliitiin illee dhadhee hinnamu waan bu'aa isaa qabu guddinaa taadhummaa wanni tokko gartee misooma waan kan of keessa qaba nama hundaati ullaan. Amaara birallee dhaqee badhaadhina biltsiginnaa jedheen ni fudhate. Sigalee sabaa sablammoonni 83 yeroo dhattu wanni addatti nam tokko kennamu hin jiru kanaa maraati. Tokkoffaa kana qofaaf ni quunnitaaf. Akka ammoo paartiin kun ka Oromoo ta'uuf sabni Oromoo fiduu qabsoon tun ta'u Oromoo ta'uu maal godhe muummichi ministeera akka Amaarillee kiyya hin jenne wanni kun. Addatti kiyyaa natu fidee akka hin jenne jagna kiyyaa fidee qabsootiyaa fidee akka hin jenne. Boorana dhaqeeti uummata Booranaati eebbisaa naa kennaa badhaadhinna jedhee irraa fudhate. Maaliif akka namni biraa boru ragaaf ijoollee teennaallee paartii kan Ameerikaa keessa Rippaabilikaanii fi Dimokiraatikii jira. Paartiilee jira gara qoca xiqqoon jala. Paartii lamaan kanniintu biyya san utubee qabee deemaa jechuudha. Maa sadiin godhin Ameerikaan afurmaan godhin maal godhi lamaan kanoonni kaaniif akka paartiin tokko dikteetara hin taane. Tokkocha yoo dhiisuu danda'a sila garuu dikteetara ta'a eenyutu yeroo inni jallise deebise eenyuun dorgomu adda ofii yoo ta'e akka fedhe ta'a jechuudha. Uummata miidhuu danda'a. Lama yoo ta'e hoo bakka kun hir'ise amma yeroo filmaata dhiyaatan yeroo dimokiraatikiin hona godhe nama dimokiraatik gargaaruuf bara gaafa rippaabilikiin dhufellee bara yoo inni kaayotoo deeggara waan hin dhufee ilaala maal harkaanaa qabaa. Kenna kun badhaadhina yoo jedhe biraayina jalaan tuqinii siin jedha. Akkasiimi boru paartii badhaadhina caalaa dalagu yoo dhufe uummanni adda badhaadhina ijaare kun kan maandhaa fakkeenyaaf muummichi ministeera yoo paartiin tokko ka isa caalu dhufe taadhumma fakkeenya taadhi paartiin jedhu dhufe yoo badhaadhina kana inni caale muummichi ministeera kama ofii maqaa kana baasanii ofii waan kana lafa kaan kana isa deeggaranii jechuudha yoo inni caalee argame.
Maaliif dachuun jiran badulaan? Kunillee haa kam jabeessuuf badhaadhinni jabeessuudhaaf. Yeroo kana badhaadhinni fakkeenyaaf yoo fakkii isin kaaya. Taadhi jennu kun paartiin taadhi jedhamu qotee bulaa maal godha? Maashina wayii kan qotee facaasee ufumaan namni osoo hin dhaqin iyyuu achi midhaan illee fuudhee warruu geessee facaasee aramee haamee callaa mana galchuu fida. Waggaa 5 duuba badhaadhinni maal godha? Inumaa akkanumaan qamadii fidee mana gannaquun fida jechuudha. Amma kun maal godhare? Kanaa ol teekinooloojii dalaguu hin danda'u. Kuntaala 100 yoo inni fide an kuntaala 200 sii godha yaan kan inni 100 sii fide. Paartii kana akkasii wal dorgomsan gaafa kana abbammaan paartii kana kalqe kun akkasitti deemaa jiru kun warra siyaasaa beeku. Namni siyaasaan beekne hoo asuma dhama. Wanni hadha nuti dalagaa jiran. Duriyyeen maqaa siyaasaatiin yaatu sunniin manguddoon hadha namni gartee silaa hadha isaan xooru. Amma isaan keessaa nama akka Jawaar xiqqoo akka inni moo taate namni ganna 40 keessa bamu Jawaar Maammed. Wanni achirraa hafe nama hadha soorama bahe. Biyya jiru keessatti illee Itoophiyaatti illee nama siyaasaa dalaguu miti hadha yuubanna manguddoo waa gartee gorsitu silaa osoo aqlii qabaattee namoota hubannoota qabu taate nama akkas. Ammallee wanni isaan laallachuu dadhaban maali? Nutiin kun akkamitti ijoolleen ganda takkaa siyaasaa uufnaa dhallee. Kana laallatanii namni keenya jala fiigu laallatee. Isqeelees mee Jawaar diqqoo gara kennaa simatee arsii jedha namni gadiin. Wanni achirraa gadaaf mee kutaa biraan fidama. Akkanaa qaban hundi isiitu ijoollee lakka takkaa ganda takkaati. Maal Oromoon nama barate hin qabdu? Kutaan kun nama barate hin qabdu? Mee kutaan kun gabbayi? Mee Jimma gabbayi? Jimma qaraa kun agarte abbichuun Jimmaa dhufutu Oromoo fi Amaaraa fi Tigree walii galche warra kana sadiin. Qaraa walumaa yaa warri gartee maqaa isaan ijoollee isaaniitu qaraa waliin deema. Hadha Oromoon Jimma nun bulchituuf bartana warri amma lafaa yaa'ee kun barbaan birii Jimma akkamiin mataa nurra taatee hadhallee miliinikii keenya qaanessite warri miliinikii keenya salphise akkamitti hadha mataa nurra taatu dhiisisaa jira jechuudha. Mee gabbayi Tuulam namaan deema jedhi gabbayee Tuulam. Mee gabbayi Harargeen namaan deema jedhi. Mee gabbayi Gujii Booran ilu. Wallaahi kakadhee siin mucaan tokko si jala hin deemu mucaan tokko agarre Gujiidhaan. Si jala deemuu miina halkan takka ati bultu halkan takka. Halkan takka maa kijibda? Oromoo maa sobabda yeroo mara? Maa sobabda? Mee namni Islaamaa tokko gabbayi paartii wayii ijaara jedhiin. Wama feete fidii dahabaa fiifi. Dahabaa sii kenna. Hin daladdu nyaattee dhugdaa fooqii anas sii ijaara. Waan barbaadde sii godha jedhi namni Islaamaa gabbayi mee paartii tokko dhaabbe. Mucaan tokko garama san addunyaa ta'uu garagalchanii mataa irraa buqqisan jechuudha. Lijiyyaasuun bar nama Itoophiyaa takkatti hin jijjiire bar Lijiyyaasuun salaataa jiraa jettee eenyu teemitan Oromoo. Jarna baroonni gubannee as gubbaa dubbannuu bar waan taphaa keessan dabarre. Oromoon kiristinnaallee kaatee laga buu dadhabde. Taa'isa. Warri akkanumaan lafa dhiiddan keessaayyuu uummanni musliimaa taa'ime uf laali as garagalii uf laali anasitti hima. Mee uummanni musliimaa as garagalii uf laali mee maal dalagaara eenyu jala deemaara jedhe. Mee as garagalii dhiisi uummanni biri. Namni laa ilaaha illa Muhammad rasuulati mee as deebi'i maal dalagaa jiraa jedhe uf laali. Udaantu si caala jala biratti kabajaa qaba udaan. Wallaahi udaan. Rakkoon hagana dhaga'amu kan bu'anii faannoo fi wayyaanee fi shaabiyaa itti walii galan rakkoo takka. Ana isinitti namni beeksisa taata beektani maaliif akkana taane maaliyyoo badaa na ajjeesanii akkasinaan jedhanii baluu fa'aa wal dhabaa maaliyyoo maaliif nama haqa irratti abbaa kiyyaa wanni si ajjeesu hin jiru. Dhugaan tarabbii. Itoophiyaan biyya hadha silaa suppaar paawaa addunyaa kana gubbaatti taatu. Maqaan rabbi amanneetiif jaldeesse hunda dadhabnee bakka hunda hadhanii irra buukkifte jechuudha. Marraa meeqa gabbaamee maqaan keenya dhabame akka maqaa Islaamaati. Jawaariin qoroffeen namni jala yaa'u kana ibiddan naqqabata bareeroo garii maammadoota nuun jedhee bara. Maammadoota ana maammadoota tana garaana nyaataa jedhaan. Maammadoota didiqqoo jedhe deebi ammallee. Yoo rahman rabbii sadaqqa malee diqqaachuu deema. Maammadoota maqaa rabbi bara. Abdallaa Hasan hin jenne.
Maaliif warra barsiisee tokko si barsee bire. Intaloon afaan Amaariffaatii Ijiptii akkana gootannaan awwaan Islaamu ta'e bakka naan jedhanii jedhe. Ammoo maammadoota didiqqoo tana jedhaan. Maammadoo didiqqoo Itoophiyaa keessaa waccutanniin jedhaan maammadoota didiqqoo. Maammadiin guddaan na bira bitii wala salaatu wassalaam. Yoo tuubbaan rabbii sana qabde malee xiqqaachoo deemaa inshaAllah.